Egaa obboloota koo waa tokko isiniif dhaama. Biyya hormaa keessatti waan akkanaa kanaa dhugaa dubbachuu fi asaaba uummataa keessaniitiin illee hin qabaatina. Uummatuma keessatti sammuma keessattuyyuu waan akkanaa kana yaadina. Biyya hormaa keessatti sanuu Micayyootan ilaala. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube keessaatti jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessiniif haa baay'atu jecha. Egaa ijoollee Micayyoota nabichaa miti. Miila darbes torban hin guunne mucattii wayii Dubaay keessatti Croroxii kana dhugde. Biyya kana keessatti immoo Croroxii kana dhugnaan dhugaa dubbachuu fi akkana kaa'amne dhorkadha. Namoota fidanii dhufansaniyyuu hin gaafatu jechuudha. Keessattuu wanjala guddaadha. Marzii akkasumas Croroxiin kun baay'ee wanjala guddaadha. In akkana akkamamne mangistiin dhoowwatee jira jechuudha. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo dhugaa dubbachuu fi maatima keessanii jettanii irraa fagaattanii biyya ormaa keessatti yoo waan kana yaaddanii waan feeyyuu ammoo feeyyuu aara ammoo feeyyuu abadu fayyaan gaadha. Fayyaa qabaachuun gaadha. Maatii keetiyyuu injaalattuu soo ta'e waan akkana kana biyya ormaa keessatti yaaddu. Dhuguu dhiisii sammuu keessattuu yaaddu. Garuu gisee tokko qormaata seexanaati jechuudha kan akkana godhu malee namni dhugaa dubbachuuf keessattuu biyya ormaa keessatti biyya kee keessatti yoo ta'e rakkoo hin qabu. Garuu biyya ormaa keessatti waan akkana gochuun baay'ee fokkisaadha. Reefi yookiin hin galaa yookiin hin galu ani silaa du'ee hin dhaga'u jettee kana godhuu dandeecha. Gin dogongorteetta. Kanaafiyyuu aarii dhiisii maaliif waan barbaade hin banne. Waan namtun dhugaarummaaf jedhee bira darbi. Tarii arri boruu miti. Boruus immoo duubatti hin deemu arraa miti hin darba. Wanti addunyaa tanarraa hin dabarre du'a malee hin jirtu. Sinii galee kanaafiyyuu yaa obboloota koo mee warroonni biyya ormaa keessa jirtan ammoo feeyyuu maan taane waan barbaade maan taane maa hin dhabne waan akkana kana sammuu keessatti yaadina. Kana gurri seexanaatu iyyuu hin dhageenye jechuudha. Dhugaa hedduutu akkana gaddisiiste. Keessattuu maal jechuu barbaadetanii yeroo baay'ee ijoolleen keenya gaafa aaranii madamirree aarsitee yookiin immoo baqaa'oo hiriyaa isaaniitiin irra wal lolanii abbaa warraa isaaniitiin irra wal dhabanii yeroo baay'ee biyya ormaa keessatti kana yaadu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Garuu immoo akka dogongorte beektaa? Dogongora guddaa akka ta'e beektaa? Maatiidhaanis wal dhabi. Madamiidhaanis wal dhabi. Waan nuti barbaade maan baane. Garuu immoo du'a ofii keetii ofirratti murteessuun sirrii miti. Kongumaayyu. Biyya lafaa ani nuyi xiqqoo jiraan yoo jiraanne hoggaa dhibba jiraan. Hoggaa dhibba sanuyyuu mamaadha. Kanaafiyyuu dhaqxee immoo ganaa achitti wanta hin dabarre idimee hin beekamne achi keessatti qubattu beektaa? Kanaafiyyuu yaa obboloota koo yoo aartanii akka amantaa keessanitti waaqa keessan kadhadhaa malee ofalachiisaa kana nuuf godhaa Croroxiin dhugaa qoricha kana la maayisoo biyya ormaa keessatti waan akkanaa kun sirrii miti. Dhugaa dubbachuu fi amma mucattiin miila darbee asitti Dubaay kanatti Croroxii dhugde biyya galteetu gaafa biyya galtu hiriyoota isheetis simatee waan ta'e na tuqanii ishee garuu ijoolleen na caabaatee waan ta'e na tuqanii namni beektanii Itoophiyaa keessatti rakkisaadha. Maatii keessan bira qaxxisaa yookiin immoo obboleewwan keessan bira yoo ta'e malee amma Itoophiyaadhaa gaafa galtanii amantanii alagaa wajjin hin deemina. Dhugaa dubbachuuf firuma keetu yoo maan ta'an maatii keetiin ala. Micayyoon galtee qoricha tuqanii Micayyoo san
fuudhanii Micayyoon beektanii baay'ee amantaa isheetti irree gogoziidha dhugaa dubbachuuf. Fuudhanii bakka maxaxxii mana maxaxxii geessanii sakkarsanii micattiisan viidiyoo waraabbatanii yaa ushin yeroo sanatti of hin beektu. Booddee turtee ani dhageessan yoo ta'e turtee biyyuma kanatti deebitee jechuudha. Ishiin viidiyoo sana hunda quban qabdu waan ishee ofii waan taate quban qabdu. Garuu biyya kanatti erga deebitee maal jettee karaa tiktokii follow guddaa qabdi achirraan itti ergan. Micayyoon sun oluma kaateetuma Crorox dhigxamitti goote. Crorox dhugudee yeroo Crorox dhugudsan Dubai keessatti mana antanii qabdi mana uffataa qabdi. Ilaala seexana akkatti qoru. Crorox dhigxamitti goote shinti beeti seente. Crorox dhugudee isaan boodachumatti maal jedhaniini mana kimiitillee geessinaan dhoksanii yaa manuma kimiititti ani beektanii malee mootummaa hin eeyyamu waan akkana kana waan marsii dhuguu kana dhugaa dubbachuuf qixaatii qaba jedhan biyya kana keessatti. Kanaaf waan akkanaa kana gochuu dhiisa obboloota koo. Wanti hunduu addunyaa tanarra waan hin dabarre hin jiru. Hunduyyuu hin darbu. Yoo aartan akka amantaa keessanitti yoo aarin waa baay'ee nama gooti yeroo san yookiin lubbuu kee balleessite yookiin immoo waan ta'e balleessite dasti jedha. Maayidha kun seexana. Dhugaa dubbachuuf seexana takkana nama godha. Itti si jabeechiti bakka waan gidiraa sanitti itti si jabeechiti. Kanaafiyyuu akka amantaa keetitti musliimoo taate amantaa keetti jabaattee amantaa kee kadhachuu akka amantaa keetitti waaqa kee kadhachuudha malee akka nuuf godha addunyaa tanarraa nuuf balleessaa ummatan. Laa bakki jirtu eechin jira laata jettee of ilaaluu qabda. Kanaafiyyuu mataa maaliif nuu kenni akka garagarchinee ilaalluufi garuu biyya ormaa keessatti ofitti dukkaneechuu du'a lama jechuudha. Du'a takka waliin taane du'a lama du'uu jechuudha biyya ormaa keessatti ni beektu. Akkasitti ni jedha hedduu takka garaanii nyaatti dhugaa dubbachuuf maaliif tarii waa baay'een jalaa baduu danda'a yookiin maatiidhaan wal loluu dandeessi yookiin abbaa warraatiin wal loluu dandeessi beekamu. Beektanii jireenya xiqqoo tanaa jecha jireenyuma har'a jiraadhe fi boru jiraadhe iyyuu hin beeku. Ammasittuu iyyuu immoo obsaan eeggachuu dhiisne balaa akkanaatiin lubbuu fi tarkaanfii ofirratti fudhachuun sirrii miti. Dhugaa dubbachuuf ofii fuudhuutii maaf ofuutii Oromoon jedha. Kanaafiyyuu hangasittuu iyyuu taaggisu obsaan waaqa kee eeggadhu malee kana nuuf godhaa ofan balleechaa waan akkasii sammuu keessaa obbaasaa. Dhugaa dubbachuuf wanti barbaade maan bane in argamti qarshiin in argamti wanti in argamne hin jiru garuu lubbuu ta'e deebisuu hin dandeechu yoo taanan qarshiin hin deebistu wanti ittiin deebi'u hin jiru. Kanaaf kana yaadaa isiniin jedha obboloota koo. Egaa Waaqayyoon hunduma keenya waliin haa ta'u. Hunduma keenya Waaqayyoon waliin haa ta'u. Akka amantaa keessanitti yeroo qormaan isinitti baay'atu yeroo qoramtan bakka waaqa keessaniif yeroo hunda kadhannaa malee wanti tokko hin jiru wanni furmaata ta'u hin jiru. Kadhannaadhaan alatti kana nuuf godhaa achi nuuf godhaa kana lubbuu kee nuuf balleessa wanti jedhu tokko hin jiru jechuudha. Hanga dandeechitti garuu kadhannaa godhadhu. Hanga dandeechitti waaqa kee kadhadhu. Annaa kana obboloota koo ijoollee baay'een beektanii waan akkana kana murteessuu yeroo baay'ee dafanii waa murteessuun gaarii miti. Kanaafuu daftanis waa murteessuun sirrii miti. Itti yaaddee waan kana godhe tarii
kun boruu miti, boruu har'aa miti. Wantoota hunduyyuu darbaadde. Kana yaaduun dirqama. Sammuu keessa naannessitee yaaduun dirqama. Ukkasii dhufa waa baay'ee dhufa yoo naannichitee ilaalte waa baay'ee dhufuu danda'a. Asaaba jijjiirrachuu dandeessa. Bakka yeroo aartinitti yookiin waan ta'e yoo dubbiste isaan irraa fatta. Siyalee Innaa kana siin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti hunduma keenya Waaqayyo bakka jirutti nu haa eegu. Fayyaa nagaa naa turaa.